Irreechi nageenya Oromoon nagaadha. Bokkuudhaaf siiqee coqorsii ragaadha. Waa hundinuu tartiibaaf duraa duuba mataa ofii qaba. Fakkeenyaaf lakkoofsi 0 irraa eegalee 1 2 3 jechuutti achi darba. Achiis 4 5 6 7. Duraan daaqoon iyyiti. Simbirris waccee boroon diddiimattee lafti bariiti. Bari'uun birraas akkanumaan miti. Qunnii buqqifannaani daddarba qaammee ijoollee durbaan sirbee galamee guba masqalaan walii labsamee irreechis ga'ee malkaan saaqama. Tartiiba kanaan bari'uun birraa mirkaneeffama. Irreechi nageenya Oromoon nagaadha. Bokkuudhaaf siiqee coqorsii ragaadha. Nu saba Waaqayyoon daan tolchee uume tokkoof lama miti waan nuun jedhame. Yoo jedhes wallaalaan waan itti fakkaate keenya isa dhugaatu soba isa aguugee jechi isaa dhokkate hojii harka Waaqayyoo ajaa'ibsiifanna. Bishaan keessaan dhufne itti irreeffanna. Gadheen gadhummaa isaan yoo nuun jedhes jecha urgaan saba Oromoo addunyaaf qoricha. Biqiltuu Oromiyaa sanyii eebbifamoo isa argaaf tolu nuti ilmaan Oromoo dachee Oromiyaa keessatti uumamne. Lakkii raacha miti bishaan keessaan dhufne. Kanaaf Oromiyaaf keessummaa miti kaa nuun maal akka taane isa beekun nu beeka. Jecha wallaalaatiin taliilliin booroftu iddi sanyii keenyaa Booranaaf Baarentu. Somni abbaa garaa somni abbaa oduu jechi alaqaa Taayyeef kan Qees Baa'ireedhaa haqamee haa badu. Dachee irratti uumamne dachee akka jannataa bishaan keessaa dhuftan jechuun ni ulfaata. Sammuu maaliin yaadee yaadicha murteesse? Quba maaliin qabee jecha isaa barreesse? Waanuma fakkaanne yaada dhuufuu yaada sobaa kan dhugaan alaalaa. Akkuma fedhettuu seenaan sanyii keenyaa kan warra isaan caalaa. Yaadaan walitti himna, waliifis dhageenya. Bultoon sirna gadaa nuuf mallattoo keenya. Angoon humnaan miti tumnee seera qabna. Ogummaa beekumsa yeroon waliif laanna. Gadaan 8 bara 8 malee dhibbaaf hin carraaqan akka abbaatti tole. Achitti wal geenya arsadiitti dhibaafanna. Irreecha irreeffanna uumaan bulla waaqa beekna. Galata kee jennee waaqa waaqeffanna. Seenaa Oromoo boonsu aadaa akkasii qabna. Akka jedhanitti qeesiin dhugaan dhossu isa maaliif dhiisan gaafannan qeesiidha jedhee amantii xureessu. Ofumaa odeessuun ragaa yoon beekni haa bartu iddi sanyii keenyaa Booranaaf Baarentu. Sammuun dagaagoodha noortee beekaati. Kan xiyyaara oofu eenyu Ameerikaati. Keessa sammuu namaa garaa namaa laalee kan dhibee waldhaanu lubbuu du'a oolchuun inni waaqattaanu. Ogeessi fayyaa sanyiin dooktorii sinitti muutii yoo wallaaltan tarii. Gaafadhaa Awurooppaa gaafadhaa Ameerikaa waa'ee seenaa keenyaa warra beeku beeka. Gadheen afaan kubbayyaa seenaan beekan jedhee barreessu ergan dhiifne alaqaa Taayyeef Qees Abbaa Baa'iree seenaa dhugaa akkasii maaf hin barreessine? Qeesummaan saamaarree yoo dhoksaniif dhugaa arrammoo barreessuun dabaree kootigaa. Daaqoon ati haatee kan ittiin qalam baaste dubbiin sobaa kunuu tuttuqxee na kaaste. Ofii dhiigaan maali inni hin qabu qomoo? Eessaa deemee dhufee eessarrammoo taa'ee barreesse gaafas seenaa saba Oromoo? Gadheen qaanii beenne gadheen sammuu doomaa. Dhoksaal maal godharee namni raacha miti bishaan keessan jennu kan saab bishaan gama. Kan saab bishaan gama.